jettenaan amma bakka dhaloota ishee fi mucaa waggaa meeqa akka hojjette amma edda bilbiltee isa jedhamu gaafadhe jechuudha. Kanaaf akkas jette jechuudha. Mucaan edda deemtee waggaa lamaan ishee gimbootii 21 Itoophiyaa kan kaate 22 asitti galte jechuudha Beeruuti. Garuu erga deemteetii ji'a afuriitiin si'a lama bilbilte. Ji'a afuriin si'a lama bilbilte. Yeroo bilbilte sana keessatti birrii ishee akkan kennineef kan isheen himte jechuudha. Birrii ishee akkan kennineefidha warri isheen bira jirtu. Lammanni immoo midhaan illeetii jiru. Wanti nyaatamu illeetii hin jiru jette yeroo lama yeroo bilbilte sanatti jechuudha. Kanaaf bakki dhaloota mucaa kanaati Walloodha. Kan isheen teesse immoo Addis Ababaadha. Maqaan ishee immoo Tsahaay Yamaata jedhamti. Kanaaf akkas jedhiitii itti minaa jetteen siin jedha haadhoo koo bakka wanti hundumti isaayyuu hafu bakka lubbuudhaan jiraachuu ishee duwwaa. Lubbuudhaan jiraachuu ishee duwwaa. Namni nama namaatiin illee yoo dhaga'ameeti. Kanaaf turtee maatiin ishee yaafachaa jiru. Bakka yeroo baay'ee miidiyaa irratti illee galakkisaa jedhanii yeroodhaaf immoo footoon isheen argamne ture jechuudha innas. Kanaaf kanasii qabadhee dhiyaadheen siin jedha haadhoo koo akkas fakkaataa atumtigaa akkaga. Atumti dabarsituun siin jedha kun akkas fakkaataan siin jedha maqaa ishee illee footoo ishee illee hundumaa ishee dhiyeesseera dhaloonni ishee Walloodha. Maqaan ishee Tsahaay Yamaataa jedhamti. Deemtee waggaa lamadha. Amma sana keessatti si'a lama bilbiltee ji'a afuriin birrii illee naa kennaa jiranii jettee yeroo bilbilte sanatti nyaanni illee jiru jettee bakka mataallee narraa murammoo maal jettee. Kanaaf akkasiin siin jedha ati immoo akka bakka maalan siin jedha yaadhu akkasii fakkaataan siin jedha kun hundumtuu hojii gola hormaati akkas fakkaataan siin jedha. Mucaan immoo sagalee ati sheerii godhi namaaf akka ifa ta'utti mucaan immoo irratti sagalee irratti dabaltee ergiti jennaan ishum taatinaa ittoo itti gaafa WhatsApp irra gaafa galuuf WhatsApp ishee edda gubatee tureera jechuudha. Bara 2019 keessadha kan inni gubate. Kanaaf akkasiin siin jedha naaf eebbifame. Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Adda viidiyoo biraa qabadhee isinii deebi'ee jira. Viidiyoon adda qabadhee isinii deebi'ee viidiyoo iyyafannooti jechuudha. Obboleettii teenya amma suuraa irratti argitan tun erga biyya Beeruutti dhufte waatiidhaaf maatii isheetiif guyyaa tokko qofa akka isheen bilbiltee fi saniin booda bilbiltee hin beektu warri cinqii irra jira yaadarra jiran jechuudha. Mucayyoon teenya maal taate hunduuti moo hin jirti isaanii isheen beekan jechuudha. Warri isheen erga biyya Beeruutti deemtee waggaa lamaan ishee gimbootii 21tti akka isheen naan jettetti hiriyaan ishee akka naan jettetti waggaa lama kan xumurtu gimbootii 21tti gimbootii dhufu kana 21ttidha kan isheen naan jette jechuudha. Kaa yaa obboleeyyan kiyyaa akkatti bahan beekan malee akkatti galan hin beekan waan ta'eef namni obboleettii teenya amma suuraa irratti argitan tana argitan yookaan mootiyyuu eessa akka jirtu beektan yookaan keessattuu warri ala keessa hojjetan akkasuma mootiyyuu karaa sooshaal miidiyaatiin kan afuura walii kan teekistii walii gootan kan ta'u ta'e guruppii garaagaraa keessatti kan beektan yoo kan ta'u ta'e jechuudha. Obboleettii teenya tana namni kan argitan ta'e lakkoofsa hiriyaa ishee asirraan isinii kaaha jechuudha. Isaan bilbiltanii akka himtan abdiin isinirraa qaba jechuudha. Maqaan ishee Tsahaay jedhamti. Iddoon dhalootaa isheen kan itti guddatte Addis Ababaa keessatti jechuudha. Hiriyaan ishee naan jettetti. Kanaaf warri argitan kaa adaraa waaqayyoon isiniin jedha. Lakkoofsa sirra jiru kanaan bilbiltanii akka itti himtan abdiin isinirraa qaba jechuudha. Hundi keessanuu immoo guruppii kan ofii keessanii keessa jirtan keessatti sheer gochuudhaan namni mucayyoo tana arge akka maatii ishee hafuura dhaqqabsiisuun maqaa waaqayyootiin isin gaafadha jechuudha. Hunduma keessanuu bakka isin jirtanitti waaqayyo gooftaan isin faana ta'u. Dachevi yo
ishin dhiyoo jirtu gara jabeettiidha mala namaan ibsu namni biyyaa bahee maal qananii qaba biyya isaa yaadatee yaadaan qalbii caba Kastane kunu biya bani biya hamba ke safafajane biya hamba ke safafajane biya bau kenye gatole wayo gatole bini suta filer batatane malor batatane Kastane kunu biya bani biya hamba ke safafajane Safafajane biya bau kenye gatole wayo gatole bini suta filer batatane malor batatane Nangu bade kesa konar me nampo minango buse sende bisare como ko bueno berrano la gente de sabu bate kesiko akastane kuno riyabane wayo riyabane biya hamba kesa papajane manu papajane biya bonge ketule bini sota finder batatane manu batatane Akastane kuno riyabane wayo riyabane biya hamba kesa papajane manu papajane biya bonge ketule bini sota finder batatane manu batatane biya kamna jettu manu kodai kaman Ilesi biya orma mako basirasa gali biya pake haja rabbi pasa Ulilala samida samini fagata Gadilala dachida dacheni jabata Dache biya orma ishin dhiyoo jirtu gara jabeettiidha mala namaan ibsu namni biyyaa bahee maal qananii qaba biyya isaa yaadatee yaadaan qalbii